Sini bisa. Jalfalin ascolta siya sa pagkifan. Baka gadi mo na. Marpato ni wala waya ang kisas dari nabilaman sa datong bawas ba ang garita asis. Sa daliwa niyo kasina, maalihi sila isa kaya naman. Wali sila kira sa daliwa niyo is. Lukas ko na naman. Lampos sa daliwa niyo kayo lubihan niyo kayo. Tiksoti, topo mo. Na sana bakit akan darbai dan mani. Olo sini kebetulan menggaman iyo tiga bisa durala hati. Ini surah ko ticas na dosa ni ifse. Karena bisa na ani Buddha sodadani. Erga bichigaru ni sodadina ini. Amin. Ifti Buddha nano warna tiksota sana ifse. Amin. Ifa sana anisi mecha. Ifti sunan kan birake. Ifti sunan kan muftai. Ifti sunan kan birake. Ifa kana ifse mecha. Maka muftai Yesus Kristus ifa kana ifsa. Rajikan kata apa tu? Itu bagi sana benda, namanya kisah ulat, yo jenate, wayana mata bida kapsi sawate evi, namanya semuanya timur rakyat yang wajirate, siapa kan datang kapsi ini mali, pada kendaraan tu wajana mati kapsi sedari, wayana mati kapsi sedari, sekarang tu kapsi sama yang mati kapsi jiran, amin ya. Karena aku orang yang sedikit berkali itu berada di sana. Paramu cara kapsikan nama pernah itu wayang nama kebuat tadi mungkin lebih lagi. Nuri nama siapa kebetulan percuma dari kamu ada dia. Nama sahaja kamu kamna. Nama abidya kewayang nama aku. Mata nama aku kambe aku kamna male. Nama abidya mata nama aku kapsi itu kamu. Amin itu dari sini. Warisyaman kamne mu mobile kisah di sana. Isinitti mamera ko pe pagka sinigya na medyo chudang farpan na kanak mo na medyo buti farpan siya ifsagin niya kaban na untuk tikesang kapsikat na waya naman tikabinang pagkati kaban na dinggatar kikesan sinikaburin ng din yan isa nakoko Analli manalli kan jiru aibsatu am ifti beta jirti yudatti tiksota sana biratti bese biratta ibuar amin isu masini batau na bai goida me yadi wa karra si bai amin yadme adishama ifti yesus mo wa karra si bai sunje kapsi badda war banna kana bar bacca Ini cahaya nama gammadani moti bayyana ragattani cahaya nama gammadani moti bayyana ragattani Inga ini dilishama infarfatama Haleluya ilama Waaqayyo ini eebbifama illee eebbifama waaqeffannaa moo namatu nama kee akka miti waaqayyoon nama kee akka akka Yesuus dhalatee waan lafa jirutti akka Yesuus irra dhalatee waan nu gidduu jirutti faarfannaa. Ameen. Kun immoo amantiidha. Ilmi cahaya nama gammadanii mootii bayyinaa ragattanii. Cahaya nama gammadanii mootii bayyinaa ragattanii. Ilmi cahaya nama gammadanii mootii bayyinaa ragattanii. Cahaya nama gammadanii mootii bayyinaa ragattanii. Nanti parman ni jiragi nanti bahasa dengan gambar nanti jadi sudah jiragi. Percaya nama agama jadi moji bayi narjat jadi. Percaya nama agama jadi moji bayi narjat jadi. Ajo tajima
namoota yaadamee dhalachuunsa fayyina nulaatee dhalachuunsa ililcha yaa namaa gammadanii mootii fayyinaa argatanii ililcha yaa namaa gammadanii mootii fayyinaa abbaan gooftaan keenyaa nu jaallate ilma isaatiin nu jaallate Yesuus mootiin kun nu dhaalate ililcha yaa namaa gammadanii mootii fayyinaa argatanii Galiitti gooftaan dhalateera ganuu deebisuudhaan dhalateera mana horii keessatti dhalateera ililcha yaa namaa gammadanii mootii fayyinaa argatanii ililcha yaa namaa gammadanii mootii fayyinaa argatanii Ifni waaqaa dhufee lafa ibsee tiksoota naasisee sodaachisee erga waaqaa dhufee jajjabeessee ililcha yaa namaa gammadanii mootii fayyinaa argatanii ililcha yaa namaa gammadanii mootii fayyinaa argatanii araara argannee hin gammannaa ililcha yaa namaa gammadanii Yesuusin faarfannaa hin gammannaa ililcha yaa namaa gammadanii Dinqiisa odeessinaa hin gammannaa ililcha yaa namaa gammadanii ililcha yaa namaa gammadanii mootii fayyinaa argatanii ililcha yaa namaa Jaya Namah
kana baafachuu dandeenya lakkata qabu. Yesuus harkannaa latee maddee waaqa farfatee abbaanii banuu laatee. Naannaa fudhatanii faarfachaa kennaa keessa nuttanii ilaalchuu dandeessu. Faarfattoonni faarfannaa qabu isheetti nu bobaasinaa eebbisu.
amma immoo kennaa dhuunfaa yoo jiraatu dhuunfaadhaan waaqa isaa addaan kennuu kan barbaadu yoo jiraate akkasumas immoo karaa tokkummaadhaan karaa mandaraa jechuudha kadhannaa mandaraa yoo jiraate kanaaf waaqni tartiiba keessatti isinitti hima warri mandaraadhaa ni dhuunfaani nutti himnee dhufeema jaarsoliitti himee jaarsoliin immoo eebbisa kennaa warri mandaraadhaan dhuftanii mandaraa paarkii tokkoffaa paarkii lammaffaa paarkii sadaffaa akkamitti si waamaa jirutti dhuftu waldaan iddoon itti jalqabee waldaan kun iddoon itti bu'uureeffameedha waan ta'eef isin warra duraa warra jalqabaa ta'uutii qabdu yaada akka kun duraatti isin dura buutuudhaaf gaggeessituu iddoo kanaa ta'uutii qabdu malee teellaa lafa guddatanii akkasumas kellaa durii naannoo waldaa toora keessatti dhaggeeffadhaa filan isin deebi'aa paarkii tokkoffaa paarkii lammaffaa paarkii sadaffaa akkasumas immoo kellaa durii naannoo waldaa mana obbo Abrahaam Beenyaa Kidaana Miratii Diibboo Daaloo sanyii filatamaadhaa Beetel mandaraa kadhannaa mandaraa kudha tokko qabnaa akka namni waabeetti qophooftanii iddoo ta'e dabaatii asinuu ba'a. Daddabaa isaatii keenya eeguudhaaf asinuu ba'a ijoollee koo karaa duraa maksaa fi warri dhaabbatan sanaa gaddeewwan karaa duraa maksaa fi kennaa keessan kennitanii achi galagaltanii dhaabattu amantoonni immoo harka isaanii fannisanii isin eebbisuu jaarsolii waldaas isin eebbisu. Hin deebiinaa dhuma kennitan dhaabadhaati kennaa keessan beeksisanii isin haa eebbisan. Daddabaa paarkii tokkoffaa paarkii lammaffaa paarkii sadaffaa qophaa'aa yoo jirtan kellaa durii naannoo waldaa akkasumas immoo mana obbo Abrahaam Beenyaa akkasumas naannoo Kidaana Miratii kan jirtan Diibboo Daaloo qophaa'aatii dabaasaa beerree paarkii tokkoffaa kennataa kadhabaa kennaa keessan kennataa. Bakka bu'anii dhufanii poleetiin keenya harkatti qabaasinaa eebbisu jedhaani. Maali si warri keessatti immoo dhamaa nuti taphachaa daree goonii maal ta'a? Gammachuu dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosii tokkummaadhaan kennaa qabna. Hin gammanna jedhanii dhiyeessanii kennaa isaanii beeksisaa. Beeksisaa kennaa isaanii. Waa baafannaan isaa mayyoo kennaati. Akkasii banaa rakkaa kabana rakkaa daddabaa walikaan immoo qophaa'a paarkii lammaffaan sadaffaan afuraffaan warri kun immoo faarfachaa dhufan sirrii faarfannaa fi qaama kana gaddeenya dhiyeessina walduukaa tokkummaan Yesuusiin dhalachuu isaatti gammadna quba qubaas miti jedhaa jiru warra naannoo waldaa kun waaqayyo isin haa eebbisuudhaani. Waaqayyo isin haa eebbisuudhaa warra maatii. Jaarsolin ishee isa booddee mameessin dhaqanii yeroo keenya bita waan ta'eef maasaa bitatu. Warri jidda namaa kottaa akka kaan hin eeginaati. Akkuma warra waldaa ammaltoota badi dhufan isaan. Kellaa durii naannoo waldaa dhufaniiru.
Jabalaati. Kan namni aboodaa ta'uu danda'a. Obbo Alamuu fi maatiin isaa kennaa nuu kennaniiru, dhoksanii nuu kennanii, dhoksee waa kennuuf baran. Waaqayyo sinaa eebbisoodhaani. Eeyyee dhoksanii ma kennanii jaarsonni waldaajiin lakkoofna. Kellaa durii isaanis akkasuma ashaganii fidanii isaaniifis barana waaqayyo dhoksee waa kennuuf. Ishi kidaana biratiin birrii 1170 fidanii ibsanii kennanii ibsee waa kennuuf baran. Maan namni ameen jedhaan jiru maa inni waan saayii waaqayyo ibsee waa kennuuf. Mandaraan Beeteliis akkasuma irratti hin barreessine keessuma jira Yesuus argeera dhoksanii fidanii dhoksee waa kennuuf baran. Ameen jedha. Manni obbo Abrahaam Beenyaadhaa birrii 1880 fidanii ibsanii waaqayyo ifaan isaanii dhaqu jennaan. Akkasumas mandaraan Diippoo birrii 1750 ibsanii fidaniiru ibsaa waaqayyoo isaanii dhaqu jennaan. Kadhata mandaraan naannoo waldaa birrii 4070 fidanii maal jechuun ibsanii fidanii ibsee isaanii dhaqu waaqayyoo. Paartii tokkoffaadhaa ishee mana sarkii akkaan fidanii waan dhoksee kennuuf waaqayyo baran. Daaloon akkasuma reefu dhaabatan haaraadha isaanis ashaganii madoosanii nuu fidanii waaqayyoo dhoksee waa kennuuf barana. Kadhata mandaraa paartii lammaffaan birrii 700 nuu fidanii waaqayyoo ibsee gara jireenya isaanii nuuf dhaqu jenna. Ameen. Harka keessa fuudhaa waaqayyoon eebbisaa jarreen kana wanni kun immoo garee faarfattoota haadholiif tokkummaadhaan kana fidanii harka keessa walitti rukutaanuu fudhadhaan nu eebbisaa kennu. Waaqayyo sidiin isa eebbisu. Eenyu fidi? Haadha shurgee faanaan jedha. Haadha keessa rajee jechaadha ol kaanii dhaabatu maaloo naa eebbisaanii waaqayyo sinaa eebbisu naa ol kaana waaqayyo sinaa eebbisedhaanii. Waan jiraatan waan hundan waan itti jiraatan hin dhabiinaa naa jedhaanii. Waaqayyo isinaa eebbisu eebbifama hundi keessan. Ijaaba isaa hundee akka ta'e immoo torbeessi beessi kanaan jedhu maaloo jaarsolii kana si mooyoonaa eebbisan danda'an. Maaloo dabalaanii. Wanti dhibba kennan dhibba lama kennan jira 50 kan kennan jira gooftaan jira shaamaa kana shadee bide jira harka wal qabaatiin bara naa waaqayyo eebba guutuudhaan gara mana kee fuunaa jiran masi bukkee ta'u. Dabalaanii maaloo dabalaa sirriitti dabalanii. Har'aaleen qabii eebbifameedhaanii. Har'aaleen qabee waaqayyo Abiraam Waaqni Isiyaaq Waaqni Yaaqoob isinaa eebbisu. Ameen eebbifamaa. Gammachuu dhaloota gooftaa Yesuus gammaddanii duwwaa nafiinaa isin duukaa hagalee. Asitti bishitanii galinaa ilinee kun isin duukaa hagalu jedheera. Jaarsolii kana naa eebbisaa daraa. Dabalaafi. Maal kan isoo keessa jiraatti dabalaafis keessa jira. Waaqayyo hunduma keessa na eebbisu. Waan hordoftoonni naa eebbisaa akka keessanitti qabaatu isaanis maalu. Dabalaafi. Waaqayyo hunduma keenya eebbisu warra kana kana qulqulleessan warra sagantaa kana kan qopheessan faarfattoota kaleessa kana hojjechaa kana kana mareekaa turan maal jedhu. Mee akkuma keessan waliin rukutaa eebbisaa hangee keenya. Waaqayyo bareedaa kana sakkatti giliddise kana isaatti hundeessa nuu biyyeessaa ture waaqayyo isaaniin nuuf eebbisu. Eeyyee amma gaariin faarfannaa isa dhumaa faarfattoota keenyarraa dhageenyee walii